Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Boontuu chaanaalii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee akka nagaa taatanii abdii amantiin qabaa akkam jirtu meeyyi egaa Boontuu chaanaalii bakka itti argitanii kinootii daawwannaa yookiin immoo bashannanarra jirti waan ta'eef kootaayi warri bashannanuu barbaadan koottaa bashannanaay waliin haa bashannannu. Egaa waan akkasii fakkaata bashannanni keenya akkasitti miidhagaa jechuudha. Inni biraa immoo wanti jedhu maal jedhanii bishaan keessa deemaa jira waan ta'eef tokkoffaa dhugaa dubbachuudhaaf kana keessa wanni jedheen beeku. Yaabbadheen beeku jalbaa jedhama miti afaan arabootatiin akkam jedhamu safiina jedhama afaan biyya keenya jalbaa jedhama moo akkamidha naaf hin galle garuu waan ta'e isaati. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti tolee baay'een gammadee otoo dadhabbiin jirus garuu qilleensa gaarii argachuutti qilleensa bareedaa argachuutti akkasitti zanaa fataa ajachuutti hedduun gammadee jechuudha. Dhugaa waaqaa isiniin jedha baay'ee tokkoon gammadee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u galatasaa tamaskeen ogaa hanga kana biyya namootaa biyya arabaa keessa jiraadhe garuu akka miilanaatti bashannaneen beeku. Waan barbaadees haa ta'u ana qofaa turte namni biraa haan hojjetu hin jiru ana bichaadha namoota mataa nama 22 mana tokko keessatti danda'a ture dhugaa waaqaan isin jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waan namdottuu yoo fedha waaqayyoo ta'ee kinoo akkasitti deemanii ijoolleen illee kunoo akkuma argitan ijoolleen keenya kunoota isaawwan kana kan warri obboloota fudhatanii deemanii jechuudha. Kanaaf iyyuu hedduu namatti tola. Koottatii bashannanaayi koottatii daawwadhaayi gara mana boontutti goraa jedhaatimee kana daawwachuudhaan bashannana kanatti bohaaruudhaan bashannanuudhaan kina akkuma argitanii kina ijoolleen akkasitti dhoofaa jirti nuti guddaarra teenya kaa isaan kun kana akkatti ilakno ijoolleen akkasitti irra taa'anii dhoofanii galaa waaqa meemma keenya kama ijoolleen keenya garuu kanatti dhoofan ani hin beeku keenya garuu seentetu iyyuu ni daaktii mitiire an garuu yeroo tokkoffaatiif bakka akkasitti kanan biyya namaa irratti wanni jedhee gaafa san garuu yaabbadheetuma viidiyoo mooraabbachuudhaaf ani fedha qaba malee yaabbadhee ittiin deemuudhaallee ni sodaadha. Bishaan qixxeessaa akkasitti deemuun baay'ee tokko ulfaata nan sodaadha garuu kunoo nuti waan akkanaarra teenyee jirra kaa kunoo namoota gugurdaa wayne innaa waan akkasiiti isaanitti immoo qabee waraabuu kan hin sodaadha waan ta'eef jarattiin akkanaanuyyuu wanni jedhanii waan kana ta'e kan akkasitti waraabee isiniin jechuu barbaade. Daawwadhaayi bashannanaayi bohaaraayi obboloota koo isiniin jedha baay'ee namatti tola. Ammoo bishaan kana keessatti tasa waaqayyoon hin godhiin itooton kufee kana keessaan ba'a abbaa sillaasee kun argitanii takkatti isaan deematee jira. Innaa akkasiidha. Keenya moo surmaayyuu baay'een ani hin deemu dhugaa waaqan isinii akka Itoophiyaati jechuudha. Baay'ee namatti tola akka Itoophiyaati wanni isaatiyyuu jechuudha. Maal inni kunoo akkatti hoggaa suuqa isaa irratti ol qabadanii waraabdanii gaarri isaa jechuudha gaarri isaa yookiin immoo tabbisaa tabbaa akka biyya keenyaatti tabbaa amma fakkeenyaaf yeroo baddaa deemanii tabbiin jira mitiire. Akkasumaadha kunillee baay'ee miidhagaa isiniin jedha bashannanaayi daawwadhaayi na wajjin kunoo koottaa bashannanaa fataa zanaa ofirraa jedhaayi sammuu keessa firii godhaayi yaa ta'ummee guyyuma muraasa isaatidha maaliif yookiin akka nama manni kiraa wuddiidha achitti akkasumas immoo
birrii baay'ee kaffalanii torbee tokko torbee lama taa'uu hin danda'ani garuu warra akkas qabeenya qaban yoo torbee lama ta'an garuu torbee tokko keessatti guyyaa jahaa fi kan nuti deemne akkas fakkaata bashannanni keenya isiniin jedha. Ilaa kun nu argitanii miti suniiwwan akkatti deemaa jiran. Amma inni suniif faxxana beektanii inni suniif faxxana amma inni gara nuti irra teenye baay'inaan hin faxxanu inni sun qallaalii kana hin deemu dhugaa qallaalii kana faxxanaan jiru. Na akkasiidha obboloota koo tamasgeen kana arguun waan guddaadha. Ilaa kunoo dhaabbatte akkatti teessu daa'imti. Wayyoo argitanii waan gootu.